qabxiilee muraasa kaasuun barbaada. Jalqaba irratti irri mootummaa kan federaalaa bara 1987 akka lakkoofsa biyya keenyatti tumamee bahe keewwata 49 waa'ee magaalaa Finfinnee ilaalchisee tumaa bal'aa tumee jira. Tokkoffaa magaalattiin magaalaa ofiin of bulchitu itti waamamni ishee mootummaa federaalaaf ta'e akka ta'e tarreessee jira keewwata 49 heera mootummaa irratti jechaadha. Gama Oromiyaa ilaallatuun argamni magaalaa Finfinnee akkuma hunduu beeku giddugala biyyaati. Giddugala biyyaa ta'uu ishee darbee immoo handhuura Oromiyaa keessatti argamti. Heerri mootummaas kanaaf beekamtii kennee jira. Beekamtii kenniinis akka handhuura fi giddugala Oromiyaatti argamtutti mootummaan naannoo Oromiyaa magaalattii irraa dantaa addaa akka qabu tumee jira. Dantaan addaa kun immoo bulchiinsa waloo fa'aa dabalatee dhimmoota itti fayyadama reesoorsii adda addaa keessumattuu dhiyeessiilee adda addaa wantoota kanaan wal qabatee mootummaan naannoo Oromiyaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi mootummaa federaalaa wajjin ta'ee bulchiinsa waloollee akka waliin qabaachuu danda'u bal'inaan tumee jira. So ka'umsi keenya tokkoffaa irra mootummaatu aangoo mootummaan naannoo Oromiyaa magaalaa kanarratti qabaachuu qabu innumti kan federaalatu beekamtii kennee jira. Beekamtiin sun immoo kan inni baddu argama Finfinneen handhuura Oromiyaatti argamuu irraa kan ka'e isa giddu galeessa godhatee kanaaf beekamtii kennee jira jechaadha. Gara heera mootummaa naannoo keenyatti immoo gaafa dhufnu heerri mootummaa kan Oromiyaa bara 1997 fooyya'ee bahe ifatti waa'ee magaalaa Finfinnee kaa'ee jira. Akkaataa kanaanis magaalli muummeen magaalli guddittiin mootummaa naannoo Oromiyaa Finfinneedha jedhee kaa'ee jira. Akkaataa heera kanaatiin mootummaan naannoo Oromiyaa magaalaa gudditti godhee magaalaa kana gaafa fayyadamu teessoo mootummaa naannichaati. Teessoo mootummaa naannichaati gaafa jennu waajjira caffee dabalatee qaama raawwachiistuu yeroo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa dabalatee manni murtii waliigala Oromiyaa akkasumas seektaroonni qaamolee mootummaa gurguddoo kana sadan jalatti argaman hundi isaaniitu ofiisiin isaanii waajjirri isaanii magaalaa Finfinneeti. Magaalaa Finfinnee keessa immoo ofiisiin gaafa jiraatu mootummaan naannoo Oromiyaa qabeenya qaba. Abbaa taayitaa hojii mootummaa naannichaa dalagan kan waajjirri isaanii bakki hojii isaanii magaalaa Finfinnee keessa ta'e hedduutu jira jechaadha. Dhimmoonni kun isaaniin wal qabatee abbaa taayitaatiin wal qabatee yakkoonni adda addaa raawwachuu danda'u, yakkoonni adda addaa irratti raawwatamuu danda'u akkasumas hojjettoota mootummaa naannichaatiinis wal qabatee akka waliigalaatti mootummaan naannoo Oromiyaa dantaa bal'aa qabaa jechaadha magaalaa kana keessatti. Isaan gamattis bulchiinsi godina addaa naannoo Finfinnee illee mataansaa waajjiraalee sadarkaa godinaa jiran magaalaa kana keessa Finfinnee keessa jiru jechaadha. Kanaaf dhimmoota kana walitti qabnee gaafa laallu intarastii guddaa, dantaa bal'ina qabu qaba jechaadha mootummaan naannoo Oromiyaa. Labsii aangoo gurmaa'insaa akkasumas gahee hojii manneen murtii Oromiyaa irra deebiidhaan hundeessuuf bahe lakkoofsa 216/2011 keessatti immoo aangoo manneen murtii Oromiyaa ilaalchisee tumaaleen bal'ina qaban labsii kana keessatti taa'anii jiru. Tumaalee kana keessaa inni tokkoo fi baay'ee murteessaa ta'ee fi dhimma mana murtii magaalaa Finfinnee kanaan wal qabatu kan ilaallatu dhimmoota magaalaa Finfinnee keessatti dantaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin wal qabatan irratti manneen murtii Oromiyaa aangoo abbaa seerummaa akka qabaatan taa'ee jira. Dhimmoota immoo dantaa mootummaa naannichaatiin wal qabatan jedhamee labsii kana keessatti tumames hedduutu jiru. Isaan kunis immoo ka'umsi fi hidhanni isaanii argama qaamoleen mootummaa naannoo Oromiyaa magaalaa kana keessatti jiraachuu isaaniirraa kan maddu jechaadha. Aangoo abbaa seerummaa immoo dhimma tokko irratti gaafa ispeesifikaalii bakka tokkotti nan qaba jettu mana murtii dhimma kana ilaalu qabaachuun murteessaa ta'a. Kanarra dhaabbatames labsiidhuma sana keessatti dhimmoota aangoo abbaa seerummaa magaalaa Finfinnee keessatti raawwatamanii dantaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin wal qabatan
akka ilaalu manni murtii waliigala Oromiyaa mana murtii sadarkaa kamiitu hundeessuu danda'a jedhee labsii kanaan tumamee jira. Mana murtii sadarkaa kamiitu gaafa jedhamu akka sadarkaa naannootti mana murtii waliigalaa tokko qabna. Mana murtii aanaa fi mana murtii olaanaa akkuma barbaachisummaa isaatti hundeessuu akka danda'u ka'a. Kana jechuun dhaddacha hundeessuu dandeessa, barbaachisaa ta'e argame mana murtii hundeessuu dandeessa. Manni murtii hundaa'u sun immoo mana murtii sadarkaa jalqabaa kan mana murtii aanaa jennee qabamu tokko ta'uu danda'a. Gara fuulduraatti immoo akkuma baay'inni dhimmoota dhiyaachaa deemaniin amma as mana murtii olaanaa godina addaa naannawaa Finfinnee keessatti manni murtii aanaa magaalaa Finfinnee tokko hundaa'ee jira. Akkuma barbaachisummaa isaatti kutaalee magaalattii kan biroo irratti illee gara fuulduraa babal'atee hundaa'uu danda'a jechaadha. Gaafa dhimma akkaataa kanaan baay'inaan dhiyaachuu calqabu immoo dhimmoonni murtii aanaalee kanarraa dhimma ofitti fuudhee kan ilaalu manni murtii olaanaas hundaa'uu akka danda'u aangoo labsiisa mana murtii waliigalaatti kennamerraa hubachuun hin danda'amu. Hangasitti jenneet mana murtii aanaa tokko hundeessinee sochii hojii jiru haa ilaallu. Manni murtii olaanaa gara fuulduraatti hundaa'uu akka danda'u akkuma jirutti ta'e hanga manni murtii olaanaa sun hundaa'utti immoo murtii gumii bulchiinsa abbootii seeraatiin oliyyata mana murtii aanaa magaalaa Finfinnee kanarraa ka'u manni murtii olaanaa godina addaa naannawaa Finfinnee akka ilaaluu danda'uu fi itti waamamni mana murtii magaalaa Finfinnee amma hundaa'e kunillee yeroodhaaf mana murtii olaanaa godina addaa naannawaa Finfinnee akka ta'u akkaataa sanaan kan hundaa'e ta'uu isaati. Walumaa galatti dhufaatiin fi bu'uurri heeraasaa kan inni ka'u heera mootummaa naannoo kan federaalaa bara 1987 bahee fi kan naannoo Oromiyaa amma hojiirra jiru kan Finfinneen magaalaa gudditti mootummaa naannichaa ta'uu fi sanaan ol qabatee qabeenyi fi manneen hojii mootummaa magaalaa kana keessa jiraachuu isaanirraa maddee jechuun barbaada. Manni murtii magaalaa Finfinnee labsii aangoo manneen murtii irra deebi'uu hundeessuun bahee 216 keewwata 24 aangoo mana murtii waliigala Oromiyaaf kennameen keewwata kanarrattis manni murtii waliigala Oromiyaa mana murtii magaalaa Finfinnee keessatti barbaachisu yookaan dhaddacha barbaachisu gurmeessuuf aangoo qaba kan jedhurraa kan hundaa'edha. Manni murtii waliigala Oromiyaas bitootessa 9/2011 gumiin yaa'ii 170ffaa taa'een aangoo kanarratti hundaa'uudhaan manni murtii aanaa magaalaa Finfinnee kun akka hundaa'u murtii dabarsee jira. Murtii kanarrattis hundaa'uudhaan ammas manni murtii waliigala Oromiyaa mana murtii olaanaa godina addaa naannoo Finfinnee wajjin ta'uudhaan caamsaa 17/2013 barbaachisummaa isaatti amanuudhaan manni murtii aanaa magaalaa Finfinnee kun akka hundaa'u ta'ee jira jechuudha. Egaa manni murtii aanaa magaalaa Finfinnee kun aangoo labsii kanaan labsii 216/2011 irra deebi'ee mana murtii hundeessuun bahee kana bu'uura godhatee keewwata 24 muraasa hangadaatti aangoon tarreeffamee kennameefii jira jechuudha. Aangoo kanarratti hundaa'ee egaa caamsaa 17/2013 manni murtii kun hojii eegalee hojiirra jira jechuudha. Hojii isaatii kanaatiinis akkuma labsii kanarratti kaa'amee jiru dhimma yakkaa fi dhimma hariiroo hawaasaa kan tajaajila kennudha. Manni murtii aanaa magaalaa Finfinnee kun akkuma manneen murtii aanaalee Oromiyaa godina biroo aangoo mana murtii aanaa qaba. Haa ta'u malee aangoonsaa kan murtaa'e labsii kana jalatti kan tarreeffamee taa'e qofadha. Innis dhimmoota yakkaa wal qabatee yakka abbootii aangoo fi hojjetaa mootummaa kan isaan raawwatanii fi kan isaan irratti raawwatamu kan naannichaa as keessa jiran jechuudha. Magaalaa Finfinnee keessa kan jiranii akkasumas dhimma qabeenya mootummaa wal qabatu dallaa
keessa kan jiruu fi dallaa irratti illee kan raawwatamu kan ta'e irratti kan aangoo qabaatudha. Akkasumas yakka daangaa Oromiyaa keessatti raawwatamee as keessatti xumura argate kan hammatu ta'uu isaati. Dhimma hariiroo hawaasaatiin wal qabatee hojii yookaan sochii hojii mana hojii yookaan abbaa aangoo yookaan hojjetaa mootummaa naannichaa wal qabatee kan raawwatame irratti aangoo kan qabaatudha. Kan arfan irratti labsiin kun tarreessee kenneefii jira waan ta'eef kan irrattidha kan hojjechaa jiru. Yeroo kanas dhimmoonni mana murtii kanatti dhiyaatanii tajaajila kennaa jiru jechuudha. Mana murtii aanaa magaalaa Finfinnee kanatti jechuudha. Armaan dura aanolee naannaa kanatti jiran kan magaalaa fi kan aanaa qabna. Kan magaalaa 5 kan aanaa 6 qabna ture. Dhimmoonni magaalaa kana keessatti kan aangoo nama labsii kanaan kenname raawwataman gara aanaalee godina addaa naannoo Finfinnee kanatti yookaan magaalaalee aanaalee kanatti kan dhiyaataa turanidha. Akkuma itti dhufetti namni akkuma itti dhiyaatetti inni kaan magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadii aanaa magaalaa sanatti kan dhiyeessu, inni kaan Burraayyuu, inni kaan Sabbataa akkaataa kanaatiin dhiyaachaa ture dhimmoonni. Isaanis immoo aangoo keenya miti jechuudhaan yeroo baay'ee lafarra rakkisuu deddeebisuu kan ture waan ta'eef rakkina guddaa ture. Manni murtii waliigalaas egaa barbaachisummaa isaa inni guddaan iyyuu kanarratti amanameetu manni murtii aanaa magaalaa Finfinnee kun hundaa'e. Ergasii wantoonni akkasii kun aanaa magaalaa naannoo kana jiran yookaan aanaalee godina addaa naannoo Finfinnee kana irratti dhiyaachaa jiranii uummata keenya irraa rakkina akkasii kan fure ta'uu isaati jechuudha. Manni murtii aanaa kun hundaa'uu isaatiif. Murtichi erga hundaa'e jalqaba irratti hundaa'uun isaa beekamaadha. Kaayyoo hundaa'e qaba. Kaayyoo hundaa'e keessaa inni guddaan immoo dhaqqabummaa mirkaneessuudha jechuudha. Tajaajiluma abbaa seeraa ispeeshaalii magaalaa Finfinnee keessatti jechaadha. Manni murtichi mana murtii waliigalaatiin erga hundaa'eetiin asitti jechuudha rakkoolee hedduu furuu danda'ee jira jechuudha. Rakkoodhuma dhaqqabummaa kanaa wal qabatu jechaadha. Isaan keessaa inni guddaa fi inni tokko duraan dhimmoonni magaalaa Finfinnee keessatti uumaman gara manneen murtii godinaalee addaatti deemaa turanii jechaadha. Manneen murtii godinaalee addaa mana murtii Buraayyuu, Sabbata, Xaafoo akkasii jechaadha. Garuu erga manni murtii kun hundaa'ee dhimmoonni aangoo mana murtii kana jedhamanii mana murtii kanaatiif kennaman gara sana hin deeman hafaniiru jechaadha. Kana jechuun maali? Dhimma yakkaan isaa ta'u dhimma hariiroo hawaasaa jechaadha. Akkuma kanaan dura jedhamaa ture aangoonni mana murtii kanaa dhimma yakkaatiin wantoota wal qabatanis dhimma hariiroo hawaasaatti wantoota wal qabatanis dhimmoota dantaa mootummaa naannoo Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessatti qabuun kan wal qabatanidha jechuudha. Yakkas hariiroo hawaasaas jechuudha. Kanaatiif erga manni murtii kun hundaa'e as waggaa tokko hin guunne har'a. Yeroo waggaa tokko hin guunne kana keessatti immoo xiqqaate amma gara dhimmoota naannoo 50 geenyeerra jechuudha. Dhimma hariiroo hawaasaa naannoo 19, dhimma yakkaa immoo 17 ilaalamee jira jechaadha. Kun rakkoo salphaa miti jechaadha. Dhimmicha baay'ee dhimmicha qofa immoo ta'uu hin taane ragaa keenya ragaa innaa dhufan isaa magaalaa Finfinnee keessa innaa dhufan sadarkaa biiroo irraa ni dhufu. Sadarkaa bu'aalee misoomaa irraa waajjiraalee adda addaatti hojjetan achirraa ni dhufu. Isaan kun asii ba'anii gara godina addaa deemuu caalaa asuma magaalaa Finfinnee kana keessatti tajaajila inni argatan waa hedduu hir'isa jechuudha. Fakkeenyaaf koostii yookaan immoo gatii ni hir'isa, gatii geejjibaa hir'isuu danda'a. Akkasuma yeroo isaanii qusachuuf ni danda'a. Walumaa galatti dhaqqabamaadha jechaadha. Kanaaf manni murtii kun erga hundaa'e asitti rakkoo bal'aa hambisee jechuun ni danda'ama jechaadha. Haa ta'u guyyaa manni murtii kun hundaa'umsaa karaa garaagaraatiin beekame yookaan immoo hundaa'umsaa labsamee kaasee dhimmoonni baay'een karaa mana murtii kanaatti dhiyaachaa jiru. Dhimmoota dhiyaatan sanas immoo akkaatuma adeemsa seeraa jiruutiin manni murtii kunis karaa qulqullina qabuun, karaa si'oomina qabuun dhimmoota jiran dhimmoota isaaf dhiyaatan ofitti fuudhee ilaalee murtii kennaa jira. Amma ammaatti akkaatuma aangoo labsittii keessa teessitiin dhimmoota dhiyaatan simannee
dhimmoota baay'ee irratti murtii kenninee nama baay'ee falaa kenninee jirra jechuudha. Murtii aanaa magaalaa Finfinneetti kanas hin argine maaliif akka kana? Har'a mana murtii aanaa magaalaa Finfinnee kan dhufee fi dhimma hojiitii fi ajaja adda addaa baasuudhaaf gara kana dhufne. Duri yeroo manni murtii aanaa Finfinnee kun hin turre karaa dheeraa deemna. Naannoo Finfinnee deemnee baafan malee asitti baafachuu hin dandeenyu. Amma erga manni murtii kun asitti dhufee hojii kana jalqabee garuu baay'ee goffaa yeroo keenya illee qusataa baasee adda addaatti nu saaxilu. Yeroo gabaabaa keessatti dhimma keenya fixannee bahuu dandeenya jechuudha. Asuma teessuun keenya asuma Finfinnee keessa ajaja mana murtii ajaja sakatta'iinsaa qabiinsaa waan adda addaa kana gisee baafannu manni murtii kun as keessa waan hin jirreef manni murtii aanaa magaalaa Finfinnee waan hin jirreef godinaalee Oromiyaa naannoo Finfinnee kana kan akka Sabbataa, Burraayyuu, Xaafoo, Duukam, Galaan kan akkanaa kana deemnee baasna tureeyyu. Amma garuu dhufuu isaatiif guddaa asitti banamuu isaatiif guddaan ullee sa'aatii keenya hin qusannaa abbaa dhimmaa beellamnu yeroodhaan deebinee keessummeessuu dandeenya waan ta'eef baay'ee isaa gaariidha jechuudha. Kanaaf guddaa mana mootummaan naannoo Oromiyaatis dhimma kana xinxaalee ilaalee asitti abbaan dhimmaa dhiyeenyaan akka keessummaa'u mana murtii kun asitti banamuusaa baay'ee akka kiyyatti baay'ee natti tola jechuudha. Ani waajjira ijaarsa manaa faana walii himanneeti achi hojjechaa gatiin tureef mo'atanyaadhaan na qannasanii hojiirra na dhaabanii ka'anii erga na dhaabanii immoo aniin qaxarames Finfinnee asuma masalxanyaa jechuudha. Masalxanyaatti qaxarameen ofiisiin isaanii jechuudha achiitii federaal biratti himatan irratti bane tajaajila na oowwannaan jechuudha. Achi manni murtii olaanaa federaala olaanaan asnumarra dura mana murtii gadaanaa irraati kaanee mana murtii olaanaa deemne achirraa asnumarra aan isaa. Isaan hoogganaa achi deemaatii himata keessan banadhaa jennaan dhufnee nu keessumsiisaa jiru baay'eetti maali rakkoon keessanii maalirraa kan ka'eeti nu tajaajilaa jiru jechuudha. Dhimmi keessan amma ilaalamaa jira asitti? Nu ilaalamaa jira kun beellamaatiin deddeebi'aa jirra. Beellama xinnoo nu qabanii bakka dafee dhimmisaa ilaalamee fi gara hundumtuu gara hojii isaatti deemuu qaba kan jedhuutiin seera qonjoo nu ganiiru jechuudha. Amma yeroo asitti argadhuani as iyyoodha jechuun danda'a. Maaliif gana Adaamaa deemii gana eessa deemii jedhamee gana namni tagulaalla'urra asitti bakka iyyoo ta'etti bakka taaskiin akka gara argamutti tajaajilamuun iyyuu tasfaa tokko jechuudha afaan ifiitiin. Namni mirga isaaf dirqama isaas beekee duraan dursa iddootti tajaajilamus yookiin immoo iddootti gargaaramu mirga isaas baree dirqama isaas baree maaltu akka sarraa eegamus baree tajaajilamuun anaaf bareedaadhaan jedhama. Haqni ilaalamee akka seeraatti jechuudha nam tokko haqa isaa malee hin deemu haqa isaa argachuuf miidhaa isaa sana ibsachuufidha mana seeraatti deemu jechuudha. Nam tokko tajaajilamu yookiin immoo haqa isaa barbaada miidhaa isaa sana argachuuf mana murtiitti deema jechuudha. Akka kootti jechuudha. Bareedaadha. Yaaduma kanaatiin akkasittiin namni wal keessumsiisuun wal kabajuun yaada walii laachuun isa dogongora ta'e immoo sirreeffadhaa jedhanii nu gorsuun isaanii baay'ee tokkotti anaatiin dasna jira jechuudha akka yaada koo. Hanqina ni jira. Ispeeshaalii yeroo jalqabaa hundaa'e tokkoffaan hanqina humna namaa ture. Himatanii irraa kaasee sitti ramadamee miti duuba irraatiin dhufe duuba irra mana murtii aanaa irra. Manni murtii kun immoo haaraa ta'ee haa hundaa'u malee wanni inni hojjetu hundisaayyuu akkuma manneen murtii waggaa 30 dura hundaa'aniiti jechaadha waan hojjetu. Fakkeenyaaf sirni gabaasaa, sirni karooraa, sirni hojii hundumtuu adeemsi inni keessa darbu manneen murtii warra waggaa 30 dura hundaa'an ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf maal godhachuu qaba? Horataalee yookaan meeshaalee teekinooloojiis haa ta'u meeshaalee manni murtii tokko qabaachuu qaba. Kun qabaachaa hin turre. Inni lammaffaan immoo humna namaatiin humna namaa malee hojjechuu hin danda'u. Abbaa seeraa, ofiisera seeraa, hojjettoota deeggarsa. Isaan kun chaalenjii guddaa turanii yeroo ammaa kana garuu manni murtii waliigalaa baajata qabee naannoo nama 23 qacaramanii almost rakkoon sun furameera jechuu dandeenya. Rakkoon humna namaa jecha akkasumas rakkoon meeshaa garuu baajata waggaa tokkooti kan ramadame.
jennu sun immoo waggaa tokkotti meeshaa manneen murtii waggaa 30tti horatan sana horaran jechuun hin danda'amu jechuudha. Inni sun amma chaalenjii guddaadha. Akkasumatti immoo ganaa waggaa 30 eegna immoo yoo jenne tasuma manneen murtii kan faana immoo deemuu hin dandeenyu jechuudha. Manneen murtii immoo akkuma maqaa isaa mana murtii magaalaa Finfinnee keessa jirudha. Isaan dandii magaalaa Finfinnee wajjin deemuu qaba malee ganaadhuma akka mana murtii baadiyyaa iddoo fagoo jiranii tokko ganaa suuta deemuun dura hin jiraatu. Tokkoffaa warri tajaajila masitti dhufanii sadarkaa biiroo irraatii kan dhufamu wantoota gurguddaadha jechaadha. Dhimmoonni asitti dhufanii jechaadha. Kanaaf immoo maal barbaadama fakkeenyaaf maashina sagalee waraabaa waa hedduu barbaaduu danda'a jechaadha. Inni kun in the future garuma fuulduraatti manni murtii waliigalaas haala addaatiin baajata qabaa yoo deeme waggaa waggaatiin. Yoo deeme dafee yoo guuttate malee akkaatuma barame sanaatiin yoo baajanni qabamaa kan deemu yoo ta'e dafnee manneen murtii faana kanneen biroo faana tarkaanfachuun nu rakkisaa jechaadha. Rakkoon tokko kanatti. Rakkoo inni kan biraan immoo fakkeenyaaf hojjettoonni nama dhufan manni murtii kun sadarkaa aanaa irratti hojjettoonni dhufan miindaan isaaniis akkaatuma sanaatiin jechaadha. Sadarkaa aanaa irraa jijjiirraan dhufan malee sadarkaa mana murtii olaanaa irraa yookaan walii murtii waliigalaa irra dhufan jechuudha. Kana jechuun miindaan xiqqaadha jechaadha. Jireenya Finfinnee keessa jiraachuun ulfaataa jechaadha. Namni immoo hojjetaan immoo yoo wanti hundumtuu ulfaata yoo ta'e hojii hojjechuu irratti immoo tarii tanaa ta'uu danda'a jechaadha. Inni kunis rakkoo biraadha jechuudha. Isa kanas manni murtii waliigalaa ilaaluun danda'ama baay'ee. Fakkeenyaaf amma kanfaltii dhumti kanfalamu fakkeenya geejjibni kan abbootii seeraa immoo akka godina adda addaa abbootii seeraa warra Finfinnee keessa hojjetan ni kanfalamu qajeelfama irras taa'ee jira. Qajeelfamichi garuu kan ba'e qajeelfamni waa'ee durgoo geejjiba abbootii seeraa hojjettoota otoo manni murtii kun gaa'ee turan. Kanaatiif ammaa booda gumiin ilaalee waan kana fooyyessuu ilaaluu danda'a jechaadha. Rakkoo geejjibaa. Inni kan biraan kunuunti waa bituudhaaf meeshaa adda addaa bituudhaaf ammoo geejjibni akka malee nama rakkisa jechuudha. Magaalaa Finfinnee keessatti makiinaan hin jiru, wanti hin jiru. Gadi baatee asii akka magaalaa aanaalee biroo gadi baatee chuma waa bitattee deebitu. Tarkaanfii tokko isheenidhaaf konkolaataa qabachuu qabda. Konkolaataa qabachuudhaaf immoo baajata si barbaachisan waa hedduudha jechuudha. Inni kun rakkoo biraa mana murtii kana qunnamedha. Kana haalatti inni kaan rakkoo guddaan qunname hammaaf hin jiru gaafa dura hundaa'e garuu rakkoon tokko qaamolee siyaasaa dhaabbilee warra dorgomtoota kanarraa ibsi adda addaa kennamaa tureera. Inni murtii kun hundaa'uu qabu. Wantoonni akka sadaamaa tureera. Sana miidiyaanis darbaa tureera. Olmoos sana mooreera jechuudha. Waa isaa haasawuun isin barbaachisu. Hundaa'eera. Mana murtii ta'eera. Mana murtii of danda'e tokko ta'eera waan ta'eef sun akka rakkootti kaasuu hin qabnu. Inze fiichee garuu rakkoon amma yoo furame gaarii yoo furamuu baate garuu rakkoo fidee dhufuu danda'a jechaadha. Tajaajila irratti jechuudha. Akkaataa barbaadame sana jechuudha. Amma ta'e tokko egaa manni murtii kun hundaa'ee akkuma jalqaba kaase namni baay'een qaamni mana murtii kanatti tajaajilamuu qabu mana murtii kanatti dhiyeeffatee dhimmoota isaa ilaalchifachaa jira. Ilaalchifatees murtiin kennameefii jira. Haa ta'uuti dhimmoonni mana murtii kanatti ilaalamuuf aangoon isaanii mana murtii aanaa magaalaa Finfinnee kana ta'anii jiran darbee yeroo magaalota godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee kana kan amma maqaa dhooftan kan mana murtii aanaalee jiranitti kan magaalaa Finfinnee kanaan ala jiran kan godina addaa jechuudha. Isaan itti dhiyeeffatanii yeroon itti ilaalamaa jiru darbee kan mul'atu kallattii garaagaraatiin dhaga'ama. Jalqabuma kaayyoon nuti barbaachisummaan hundeeffama mana murtii kanaa immoo dhimmoota akkasii komiiwwan akkasii baasiiwwan akkasii hambisuuf ture. Haa ta'uuti hubannoo dhabuurraan yookiin immoo sababa garaagaraatiin mana murtii kan otoo hin taane mana murtii biraatti yeroo itti dhimmoota isaanii dhiyeeffatanii ilaalchifatanii kan mul'atudha. Kun immoo hamma danda'ametti hafuu akka qabutti qaamolee hundumaa wajjin mari'atamaa kan jiru sadarkaa poolisiitti ajajoota poolisii godinaalee kan bulchiinsa magaalaa godina addaa keessa jiran manneen murtii dabalatee abbaa alangaa dabalatee isaan wajjin darbee nutti mari'atamee dhimmoonni akkasii akka kallattii sanaan fuudhamanii garasitti geeffamanii keessummeeffame kallattumaan abbaa ilaaluuf aangoo qabutti akka dhiyaachuu qabu mana murtii aanaa magaalaa Finfinnee kanatti akka deebi'an taasifamee dhimmoonni kanaan deebi'anii ilaalamanis kan jiranidha. Akka waliigalaatti dhaamsi nuti qabnu manni murtii kun hundaa'eera. Keessumattuu dhimmoota aangoo mana murtichaa jalatti dhufaniin wal qabate hawaasni keenya magaalaa kana keessa jiraatuu fi
dhimmoota kanaan aangoo labsichaan kennameef jalatti kufan gaafa isa mudatan mana murtii kanatti dhiyeeffatee dhimma isaa ilaallachuu qabaa. Asitti dhimmi isaa akka ilaalamuuf taasisuun gam tokkoon afaan beekuun afaan Oromootiin dhimmi isaa akka ilaalamu kun immoo sadarkaa barbaadamuun akka argatu isa dandeessisa. Basically namni kamuyyuu asirratti dogongoruu kan hin qabnee fi kan hubachuu qabu Oromoota magaalaa kana keessa jiraniif jedhamee miti manni murtii kan hundaa'e waa'ee intarastii mootummaa naannoo Oromiyaatiin wal qabatee dhimmoota duraan bal'inaan kaasaa turre sana irratti sana bu'uura godhatee kan hundaa'e waan ta'eef dhimmoota sanaan wal qabatan qaamolee mootummaa naannoo Oromiyaa magaalaa kana keessa jiranis public enterpriseonni mootummaa naannoo Oromiyaa magaalaa kana keessa jiranis jiru. Dhaabbilee misooma mootummaa kan jennu jechaadha. Isaan kun yakka irratti raawwatamee dhimmoota hariiroo hawaasaa labsii kana keessatti kufan gaafa qabaatan mana murtii kanatti dhiyeeffatanii akka ilaalchifachuu danda'an dhaamuu barbaada. Egaa wantoota amma nuti kaasne aangoo labsii irra deebi'ee hundeessuu mana murtii 216 keewwata 24 aanaan gadaatti tarreeffamaniin aangoon manni murtii aanaa magaalaa Finfinnee kun waan qabuuf uummanni keenya yookaan hojjetaan keenya abbootiin naannoo kana keessa yookaan magaalaa kana keessa jiran magaalaa Finfinnee jechuudha. As dhufanii manni murtii kun hundaa'ee tajaajila kennaa jira waan ta'eef akkatti tajaajilaman mana murtii isaanis akka cimsan dhaamsa dabarsuun barbaada. Dhaamsa nuti dabarsinu ispeeshaalii namni mana murtii kanatti tajaajilamu akkuma seera keessa taa'e hojjettoota mootummaa, aangawoota mootummaa jedha namaan jecha. Inni kaan immoo qabeenya mootummaati. Qabeenya mootummaa irratti yakkii dalagan yookaan immoo dhimma hariiroo hawaasaatiinis ta'uu danda'a. Dhaabbileewwan misoomaa, korporeeshiniiwwan adda addaa isaan hundumti isaaniiyyuu aangoo mana murtii kanatti fayyadamuu danda'u. Aangoo mana murtii aanaatti kenname ta'uu kennabii jecha. Kanaan maalinni hammayyuu hedduun isaanii namoonni hedduun isaanii hubannoon qaban. Hubannoon qaban gaafa jiru manni murtii kun hundaa'umsa namoota xiqqootu beekamu manni. Ispeeshaalii waajjirri mootummaa jechuudha. Kanaatiif isaan haa baranii qabeenyi mootummaas hedduun isaa hanqisaasee yookaan himannaadhaaf qophaa'ee garuu eessatti akka himatan achi dhaqnamoo xaafoo dhaqnamoo dhanii kan yaadan jiru miti iddoo kanadha waan ta'eef bakki kun aangoo iddoo kanadha waan ta'eef qaamoleen mootummaa dhimmi isaanii ilaalu hundi isaanii kan mirgi isaanii qabu yookaan immoo qabeenyi mootummaas miidhameera yoo ta'e gara kanatti fidanii furmaata seeraa akka inni argatu gochuu akka qabannamu sabuu dabarsuu barbaada. Finfinnee keessa sabaa fi sablamii baay'ee jira. Keessattuu Oromoon baay'eetu Finfinnee kana keessa jiraata waan ta'eef afaan illee ta'uu danda'a waan adda addaatiin ta'uu danda'an dhiyeenyaan asitti dhufanii dhimmoota akka hariiroo hawaasaa asitti dhumachuu danda'u dhufanii asitti xumurachuu hin danda'u jechuudha. Baasii tokko malee sa'aatii isaanii qusataa fi yeroo isaanii qusataa fi deddeebii tokko malee asitti dhufanii xumurachuu danda'u jechuudha. Kana gochuuf immoo amma baay'ee isaanii hin beeknu baay'ee isaanii beekuu dhiisuu danda'a manni murtii asitti banamuusaa. Hubannoo kennuun immoo barbaachisaadha jechuudha. Uummanni kun akkasitti yeroodhaan dhufee tajaajilamu hubannoo barbaachisaa ta'e kennuun qaama hunda keenyarraa hin eegamaa jechuudha. Uffanni akka tajaajilamanii hundoo asiitii baay'isaatiin amma federaala biran tureen jedhan mana federaalaa bira achitti wajjin gajjallarra wal kaasnee as wal finne jara kana fa'aa achitti nu gaafachuu hin danda'an deebinaa deebisan jennaan manni murtii achi immoo isaanii aan hoogganu jedhanii as namarraan jechuun as kanatti tajaajilli achii fi tajaajilli kana jiru adda jechuudha akka goote asii kabajaatiin shanyaani amma afaan keenyaatiin an barbaanne dubbanne achitti amaarifaadha baay'ees namoota dhibu qaba hankeenya kun immoo qaanqaa keenya afaan isa barreetiin jechuudha itti guddanne alanneetiin tajaajilamuu jechuun isaanis immoo kanaatiin tajaajiluun isaaniis kanaaf tasfatu baay'ee.